ani misricha iza mangistu jama tamara kuna ditem charity amma khairan gamnu hargi baha ana beta dalam ko targamna wani sa ada turzimi hargi baha ni godin hargi bar finitira ada hargi baha otumadimnu calon ko tigorde nyada ada hargi si umat sawi juwel ban ido sena gudda kabusi Una nyata ada hargi bahar isin agarsiifna akkuma agartan as afil lama jira. Tole duraan durseen kabajamtoota maanajimentii biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasumas mireecha duraan dursee biyya jaalalaa biyya tokkummaa aanaa meetti godina Harargee aanaa meettaa iddoo seena qabeessa siidaa jalaan qocalee bakka nagaan dhuftan anaa dhufu isin jechuun barbaadaa. Jaalala tokkummaa uummanni Harargee qabu uummata Harargee qofa osoo hin ta'in nyaanni aadaa asitti qophaa'e nyaata aadaa godinaalee Oromiyaa hunda ibsu waan ta'eef isinis kana beeksisuudhaaf bu'aa bahii dheeraa dabartanii nu gidduutti argamuu keessaniif uummata aanaa meettaas rogeeyyii miidiyaas maanajimentii biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas daayireektarootaas akka waliigalaatti irra deebi'ee baga nagaan dhuftan ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaadaa. Akkuma beekamu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa aadaa ammayyeessuu kan haaromsa aadaa keessatti bara kana hojii babal'aa hojjechaa jira. San keessaa tokko haaromsi aadaa giseen tokko aadaa kan sirna nyaataa haaromsuudha. Duudhaa Oromummaa isa garamatti deebina gaafa. Kana gaafa nu maali aadaa batti deebisuudha. Nyaata batti deebisuudha. Akka waliigalaatti duudhaa Oromummaa isa garamatti deebina gaafa nu akka waliigalaatti haaromsi aadaa kan biraa qabaachuu osoo hin ta'in waan ganama duraan qabnu kan sirnoonni darbeen geetan san haareetti deebisni uummata Oromootti beeksisuu addunyaatti beeksisuu qabeenya keenya beeksisuudha waan taateef an akka waliigalaatti rogeeyyiin miidiyaadhaatis godina keenya keessatti aanaa meettaa iddoo seena qabeessa calii calaqootti argamtanii afeerraa nuti isiniif taasisne xiqqaa kanatti meettanii nu beeksisuu keessaniif irra deebi'ee maqaa kiyyaan maqaa bulchiinsa aanaa meettaatiin ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Kacarraa karaa keenyarra dhibaa'ummaa keenyarra tuun taane haalli karaa nu danqeetu isin jalaa turre hunda dura maqaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiin nu of kolchaa turmaata keenya karaatti turree fi jechuun barbaada. Kana taansee godinni Harargee baha akkasumas Harargee waliigala aadaa bal'aadha kan inni qabu. Biiroon keenya immoo akkuma bulchaa nama jedhan qabeenya dilbii gama aadaatiin Oromoon qabu qoratee adda baasee kunuunsee addunyaatti beeksisuu hawaasni abbaan aadaa sanaas akka inni caalmaatti aadaa isaatti boonu aadaa isaa gabbifatu seenaa isaa iddootti deeffatu gochuudhaaf biiroo hojjechaa ture. Hojii kana immoo qofaa keenya miti kan hojjennu miidiyaalee nu duukaa jiranii maanajimentiin mana hojii keenya nu duukaa jira. Kunoo shamarran Oromoo waa'ee aadaa Oromoo beeksisuudhaaf bara kana irreecha bara 2018tiin ambaasaadara ta'anii muudamantu jiru. Akkasuma hoggansi naannoo irraatii bakka bu'anii keessattuu kabajamtuun hoggantuu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa adda Jamiilaa Simburruu ittaantonni hoggansa mana hojii keenyaa kanneen kaanis guyyaa borii godina kana keessatti qabeenya jiru daawwachaa misooma jiru ilaalaa addunyaadhaaf immoo godinni kun carraa misoomaa inni qabu keessattuu gama aadaa fi turizimiitiin beeksisuudhaaf sagantaa guddaadha qabannee kan dhufne. Kanaafuu har'a aanaan kun akkaataa kanaan simachuu keessaniif irra deebi'ee galata guddaa isinii dhiyeessuu barbaanna. Aadaa bareeda qabnaa, gosa nyaataa hedduu qabnaa. Biiroon keenya immoo isa kana caalmaatti jajuu akkasumatti mi'aa waan gaggaariidha jechuu qofaatu hin taane gabaadhaaf illee karaan ooluu danda'u beeksisuudhaaf. Meenoo dhaabbilee tajaajila turizimii keessa galchinee caalmaatti addunyaanis Oromoo qofatu hin taane Oromoo kan hin taane kan biyya keessaas kan biyya alaas akka inni dhandhamatu biizinasii akka uummanullee gochuudhaaf hojii gurguddaadha kan hojjechaa jirru. Haaromsa aadaa bulchaa nama kaasan immoo bara kana hojii guddaattiin hojjechuudhaaf mootummaan xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjechaa jiru. Qaama hojii kanaati jechuudha dhufaatiin keenya guyyaa borii iftaan akkuma kana godina kana keessatti qabeenya iddoo muraasa jiru laallee kaan immoo karaa wal fakkaatuun addunyaa kanaan gochuudhaaf sagantaa guddaadha qabannee kan dhufne irra deebinee maqaa biirootiin hoggansa keenya illee bakka buunee ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna galatooma.